Xoomni tsiggee yoom eegalaa? Namoonni baay'een keessan gaaffii kana ni gaafattu. Xoomni tsiggeen yoom eegalaa? Xoomni tsiggee kana eenyutu xoomuu danda'a? Anis xoomuu nan danda'a? Egaa ayyaanniif eebbi Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha xoomin tsiggeen kan inni eegalu, kan inni jalqabu, sababni inni xoomamuuf eenyutu xoomuu danda'a isa jedhu amma isinitti hima. Isinis sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin naa qaqqabsiisaa. Xoomin tsiggeen maaliif xoomama kan jedhamuuf, xoomin tsiggeen akkamiinidha kan jedhuuf, xoomin tsiggeen xooma eeyyamaan xoomamtuudha. Namni fedhii isaatiin kan xoomu jechuudha. Xoomii labsii keessa hin jirtu. Fedhii keenyaan xoomuu kan dandeenyudha. Eeyyeen giiftiin koo qulqulleettiin dubaroon Maariyaamii tokkicha ilma ishii fudhattee gammoojjitti kan ishiin deemte sana xoomiidhaan yaadadhaa kan jedhe xoomuudhaaf mirga qaba. Kadhannaadhaan yaadadhaa kan jedhu kadhachuudhaan halkan kadhannaarra dhaabbachuudhaan yaadachuudhaaf mirga guutuu qaba. Isinis eebba argachuudhaaf nan xooma yoo jettan mirga guutuu qabdu jechuudha. Garuu yeroo xoomtan nama hin xoomne yoo argitan, inni nama akkamiiti? Akkamitti paappaasii nyaata? Akkamittiin qeesii nyaata? Akkamittiin monoksee nyaata? Akkamittiin daaqonii nyaata? Akkamitti barsiisaa nyaata? Jettee nama hin ceepha'ini. Sababni isaa xoomiin xooma fedhiiti waan ta'eedhaaf. Xooma fedhiiti waan ta'eedhaaf. Kanaaf yoom jalqabareef xoomni fedhiin kun yoo jetta taate fulbaana 26 jalqaba. Fulbaana 26 jalqabeetu Sadaasaa 5 kan inni itti xumuramu. Xooma kana, kadhannaa kana eebba guddaa argachuun ni danda'ama. Isinis subaayee dhuunfaa keessan irratti qabachuu dandeessu. Kadhannaa waldaadhaan irratti qabachuu dandeessu. Akkasuma immoo calliistaniituma yaadannoodhaan dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Eebbi sogdi qulqulleetti haadha keenya dubaroo Maariyaamii hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo gooftaan ittiin isin haa ga'u, ittiin nu haa ga'u. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.